Share godhame share godha. Oromoo yaa Oromoo. Nu boonsitan aboo. Harka dhaadhaa bakka jirtanitti Oromummaa ta'uu keessaniif harka dhaadhaa. Harka dhaadhaa dhugaa isinitti himaan. Harka dhaachuu qabdan bakka jirtan mara. Ufuma keessanii harka ofii dhaame. Ufuma keessanii harka ofii dhaa. Bakka jirtanii harka ofii dhaa ufuma keessanii. Harkuma ofii dhooytanii dhiistan walumaa galatti. Harka ofii dhaa bakka jirtanii hamilee ofii kennaame ufuma keessanii. Hamilee. Harka dhaadhaa maa kun nu boonsitanii har'a. Wallahi hamilee ofii kennaa dhugaa rabbiititti. Iddoo jirtu maratti hamilee ofii kenne Oromoo warri taate hamilee. Baay'ee isinitti gammanne. Baay'ee nu boonsitanii. Isiniin boonnaa, isiniin dhaadannaa. Jawaar waa malee ataa isiniin faarsu beeytanii Oromoo. Waa malee isiniin jaalannee, waa malee isin malee namni isin qabate oma takkan ta'u, namni isiniif rabbi qabate oma takkan ta'u wanni Jawaar gizee mara jedhuuf adaa inni waa baay'ee Oromoo tararra xiinxallee beekaa beeytanii. Kaleessa waan ajaa'ibaati. Isin hunduu warroonni goofandii bantanii ummata keenya bira dhaabattanii. Kaleessa akkuma beekamu yaada ergaa wayii na dabarsee ture kadiiroodhaaf jedhee jechuudha. Wanni suni akkuma ergaan kiyya suni bakka ga'ee eda osoo gammadu natti bari'e. Osoo gammadu isiniin jedha osoo mirqaanu. Sa'aatii afur guutuu laayivii san OMN goofandii san osoo gijee takka waan biraa laaliin sa'aatii afur guutuu daawwadhee achi booddee ka'ee dadhabee biraa rafee jechuudha. Maaliifi baay'ee na gammachiise dhugaa rabbiititti baay'ee gammade. Wannummaan nuti gaafa jalqabaa irraa barbaannu kana bakka. Oromoo jechuun maal akka ta'e, Oromoon eenyuun akka ta'e, warroota Oromoon beekne warra akka Abiyyi Ahmad, warra akka Shimallis Abdiisaa, warra akka Awwal Abdii, warra akka Taayyee Danda'a kana Oromoon maal akka ta'e itti argisiisuu dandeettanii jirtan. Daqiiqaa takka keessatti, sa'aatii 2-3 keessatti. Waan bilchiginnaan Ameerikaa dhaqee kadhatu sa'a 2-3 keessatti Feesbuuka qofaan hojjettan. Feesbuuka qofaan. Bilchiginnaan addunyaa kanarra fiigee achi fiigee kadhatee as kadhatee argata birrii isin kaleessa galgala buustansa. Ka haga ammaa itti deemaa jiru dhiisaa isin. Wanni uummanni Oromoo kuni dalagu ana waan ajaa'ibaati. Akkamitti haga yoonaa Oromiyaa irratti abbaa ta'uu dadhabne. Ka tokkummaa hagana ga'u qabnu. Ka hagana wal jalaa dhageenyu. Ka hagana guyyaa takkatti waan haganaa godhuu dandeenyu. Akkamitti warra bilchiginnaa ofiin jedhu warra naaftanyaa ofiin jedhu kana kokkee isaa qabnee huunee Oromiyaa keessaa baasuu dadhabne yaa jamaa. Ummata kana walii galtee qabu kana isini. Waan haganaa fidaa jennaan fiddanii daqiiqaa meeqatti fiddan? Doolaara 100 qopheessaa sa'aatii haganaa keessa barbaanna jettanii lafa keettan. Sa'aatii isin jettan keessa doolaarri 100 argame. Nuti ummata akkana walii galtee qabu. Ummata akkana tokkummaa qabu. Ummata akkana jaalala qabu. Yaa Oromoo. Bilisummaan baranuma. Injifannoon galuun baranuma. An dhugaa isinitti gammade. Akka malee. Onnee kiyya keessa na seentan ilmaan Oromoo. Haa salphatu warri bilchiginnaa wajji dhaabbatu. Haa qaana'u warri bilchiginnaa wajjin dhaabbatu. Warri bilchiginnaa waliin dhaabbatu galanni keessan haa badu. Isin hin barbaannu dhugaa rabbii. Oromoo qulqulluu qabnanu. Oromoon miiliyoona qabnanu. Oromoon beekas hayyuu siin qaba. Kaleessa galgala wanni isin sa'aatii san keessa dalaydan baay'ee na boonse. Warroonni gaafii keessan dhiyeessitanii akkamitti qarqaaruu dandeenya Su'uud Arabiyaa irraa, Dubaay irraa, Kuweet irraa, Awurooppaa biyyoota garaagaraa, Ameerika masan keessa ta'ee namni kaardii saniin birrii san kafaluu hin dandeenye 1000 jira. Kuni marti walitti sabamaa jira birriin guuramaa jira. Wanni amma isin argitan haga ammaatitti goofandiin 100,000 fi 78,000 sa'aatii ammaa kana laa 100,000 fi 78,000 ga'ee jira.
kuma 200 kaame kuma 200 tana amma cacciree guuta kuma 200 miti nuti ka barbaannu miiliyeena tokko miiliyeena lama miiliyeena sadi akka guutuu paarlaamaa Itoophiyaa san abukaattoo Jawaar qofa osoo hin taane paarlaamaa Itoophiyaa keessa jiru san guutuu bituu danda'uu qabna. Paarlaamaa biyya san jiru hattuu ummata birritti amanu kana bituu danda'uudha qabna. Poolisii Oromiyaa ta birritti amantu tana bituudha danda'uudha qabna. Raayyaa ittisa biyyaa ka birritti amanu kana bituu danda'uu qabna. Birritu hojjataa jira yeroo ammaa kana keessatti Abiyyi mataa isaa bituu danda'uu qabna. Birri irraan hafu birri itti kenninee muka hudduu isaa keessa kennee ergannaa jechuudha. Birri itti kenninee kaaslii teena nu xaragii jennaan jechuudha. Birri itti kenninee kophee nurraa baasii jennaan jechuudha. Ergamuu isaan hin beekan. Ergamuun hujii isaati. Ergamuun hujii isaaniiti. Shimallis Abdiisaa xumuree jira. Tonkolii fi ergamuu namni akka nuyi ergamuun jiru jedhe. Kan anaa miti qajee mootummaa naannoo Oromiyaa akkasiin jettaniin hawaltii santuu akkasidha. Mallaqa amma nu buufnu kana yoo diqqaate miiliyeena 2-3 guuramuu qaba. Miiliyeena 2-3 birri Itoophiyaa isinitti hin fakkaatiin doolaara Ameerikaa miiliyeena 2 miiliyeena 3 guuruu qaba Oromoon. Paarlaamaa guutuu bituu qabna. Paarlaamaa san guutuu jijjiiruu qabna. Dhugaa isinitti maan yaa Oromoo. Isin ummataa kana ga'u maafuuf diqqeessitan. Ol fuudha wayita haasoftan samilee keessa ol kaasa. Abukaattoo qofa Jawaariin bituu osoo hin taane. Jawaar faa qarqaaruu qofa osoo hin taane paarlaamaa Itoophiyaa san bituu danda'uu qabna. Poolisii raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhu warra akka Biraanuu Juullaa tana doolaara itti kenninee doolaaraan bituu dandeenya. Kunniin ummata sabboonummaa beekuu miti. Ummata Oromummatti amanuu miti. Ummata gandummatti amanuu miti. Ummata namummatti amanuu miti. Ummata doolaaratti amanu. Ummata yuurootti amanu. Ummata birritti amanu. Yaa aboo birriidhaan binna mokkam. Hin binna nama birriin bitamu birri maan bittani. Warra sabboonaa akka Jawaar Muhammad ka birriidhaan hin bitamne hayyoota akkanaa kana akkasumatti nu haa turan. Nuti garuu paarlaamaa biyyi birriin binna. Raayyaa ittisa biyyaa birriin binna. Poolisii Oromiyaa birriin binna. Ummata birriin bitamu birri maan bitta. Nama Oromummaa beeku Oromummaa itti himtee qajeelchita. Nama Oromummaa isaan beeyne immoo mallaqumaan isa bittaa jechuudha. Mallaqni qophaayaa jiru san qofaaf qophaa'uu hin qabu. An dhugaa isinitti hima. Birriin miiliyoonii 2-3 doolaarri miiliyoonii 2-3 diqqaadha. Guuramuu irratti guuramuu qaba. Ganaa afooshe jettanii komitee maalii jettanii maalii Oromiyaa jettanii ganaa mallaqni sassaabama yaa aboona dhageeffadhaa. Miiliyoona 3 miiliyoona 4 doolaara qofa. Biyyuma san guutuu bituu qabna isiniin jaabaran Oromoo. Oromiyaa masan guutuu, Itoophiyaa masan guutuu, waan achi jiru san guutuu harka deeffachuu qabna. Sheer walii godhaa haasofni kiyya ijoon kanaa miti. Har'a waa'ee Lammaa Magarsaa irraa gadi fageenyaan dubbachuu edha. Poolisii Oromiyaa irraa gadi fageenyaan dubbachuu edha. Isini galee ummata Oromoo guutuudhaaf ergaa qaba. Sheer gootanii nama 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 fida. Haga isinitti tole fida. Isinitti boone baay'ee dasna jettan Oromoo. Baay'ee dasna jettan. Maaliifi mallaqni kuni akkuma kaleessa walii galtan. Akkuma kaleessa galgala itti walii galtan san. Su'uud irratti namni godhamuu qabaa. Dubaay irratti namni godhamuu qabaa. Kuwait irratti namni godhamuu qabaa. Awurooppaa keessatti Faransaa, Ingiliiz, Noorwee, Swiidin, biyyoota Itaalii, Awurooppaa biyya 28 keessaa Oromoo qabnanu. Biyya 28 kana keessaa namni anuufitti amanu Oromoodha ofiin jettu. Namni ani biltsiginnaa miti ani quuqama ilmaan Oromoo ta hidhamtee, quuqama hayyuu Oromoo ka hidhamee, quuqama hoggantoota woboo ka hidhamanii, quuqama saba Oromoo qaba. Namni ofiin jettu tokko birrii diqqeenna sirratti hin tuffannu nuti. Mallaqa guddaa nuu kenni siin hin jennu. Waan dandeetteen bakka yuuroo ka jirtu yuuroo 10 irraa kaastee ga kumaati kennuu mirga keeti. Yuuroo 5 irraa kaastee ga yuuroo 1,000 nuu kennuu mirga keessani. Garuu qabsoo kana keessatti hirmaadhu yaa Oromoo. Bara tokko seenaan si yaadata. Bara akkana goonee Oromiyaa bilisoomsine. Bara akkana goonee saba keenya bilisoomsine. Bara san akkanatti illikii keessa seennee waan akkana dalayne. Seenaa keetiif ol kaawwadhu. Ujoolleen kaleessa galgala goofandii irratti mallaqa akkasii gumaachaa bultan sun dunyaan teessa wala hortu. Ammallee ol deema. Ammallee Rabbiin Oromummaa uf sinaa beeksisu uf beeytanii jirtan. Urgaayaa aboo urgaayaa Facebook urgeessitanii bar. Kaleessa galgala hin urgaayee bar. Miidiyaan OMN inuma urgaayee bar. Akka waan shittoo itti afuufanii kanatti OMN inuma urgaayee. Facebook kun inuma urgaayee. Oromummaa nuun urgooyite bakka. Wayita san taayyeen danda'a keef jedhee hafe gaggabeedha.
Abiyyiin Ahmad Araqee kubbaayyaa lama dhugee achumaan gaggaba liphu. Guutuun isii gaggabaa bulte. Ummanni kun diraamaan irra dalagaa jira. Ekonomii kiyyan harkaa ajjeesutti jira. Ka ufii isaaniiti ammoo mallaqa sassaabanii poolisiin irraa bituuf deeman, paarlaamaan irraa bituuf deeman, waraana raayyaa ittisa biyyaan irraa bituuf deeman, nama na waliin jiru narraa bituu deeman ka jedhu Taayyee jala akkana godhataa jiran. Fincaan hudduu isaa keessa garagalee Taayyee. Akkanatti surree Taayyee osoo kaleessa galgala laaltanii har'a sa'aatii ammaa kanatti goofandii ilaala. Mallayni isin goofandi irratti argitan sun mallaqa jettanii ilaalina. Ganaa mallayni buufamuuf deemu kana 10 dachaa deebi'a. Miiliyeena 2-3 isiniin jechuu jira bara. Miiliyeena 2-3. Maa Oromoo taane. Maa Oromoo taane. Oromoon biyya alaa jiru yoo diqqaate miiliyeena 3-4. Miiliyeena 3 kana keessatti mataa namaatiin ka doolaara kennu doolaara 10. Ka yuuroo kennu yooraana 10. Ka riyaala suudii kennu riyaala 10 yoo darbite nuti miiliyeena 3 doolaara miiliyeena 4 miiliyeena 3 guuruu dandeenya. Waan kana keessatti namni kamuu uf hirmaachisuu qabda. An dhugaa isinitti himaa ilmoo teetillee hirmaachisi qabsoo kana keessatti. Maaliin hirmaachista? Gurbaa yoo qabaatte birrii 10 irraa kennita, doolaara 5 irraa kennita, doolaara 20 irraa kennita, doolaara 30 irraa kennita, doolaara 40 irraa kennita. Walitti akkasitti dammartee qabsoo keessa oolchi ijoollee teellee. Maqaa gurbaa kiyyaatiin doolaara 10, maqaa mucattii tiyyaatiin doolaara 10, maqaa sabboontuu tiyyaatiin doolaara 100, maqaa hayyuu kiyyaatiin akkanatti kennama birriilla. Qabsootti namti jiru akkana wal wadaddaruu qabna. Maaliif wanni kuni waan numatti keessaa qoodachuu qabnu. Qabsoon tuni ana qofaa fi miti. Oromoo bilisa baasuu fi paarlaamaa Abiyyi san guutuu bituu deemaa jirra. Poolisii raayyaa ittisa biyyaa bituu deemaa jirra. Abukaattoo Itoophiyaa keessa jiru dhugumatti abukaattoon kana ka jedhame bituu deemaa jirra. Biyyuma sanuu bituuf deemaa jirra. Biyyi sun birriin gurguramuuf deemaa jirti. Hin binna Itoophiyaa. Nutu bita Oromootu bita. Dachiin ta'e nama akkam. Qabeenyi guutuun nurra jedhee argisiifnee jira bara. Lagannaa guyyaa 5 irra gadi kennee dachiin ta'e na ta'uu itti argisiifne. Deebisnee qoqqobbii geejjibaa irra gadi kennee dachiin ta'e na ta'uu itti argisiifne. Amma ammoo diraamaan amma birriin dhufe kuni warra Abiyyi waliin jiru guutuu binnee dhukkee irraa kaafna Abiyyi. Hin argita yoo akkanatti dhaabne Abiyyiif Shimallis Abdiisaa Taayyee Danda'aatiif Abiyyiin kophaa isaaniititti nafin maal jedhe naan jedha gurbaan kun. Maal jedhe naan jedha sheer godhaa waliin gayaa ergaa kiyyatti hin seenne ammallee. Waa'ee birrii kanarraa itti mudduu qabna xiqqoosi. Dhugaa isinitti qaba. Namni mucoollee 3 qabdu. Ujoollee teetirraallee kafali. Yoo doolaara 50 kennuu barbaadde gurbaan kiyya doolaara 10, sabboontuun tiyya doolaara 10, jaartiin tiyya doolaara 10, intalli tiyya doolaara 10, doolaara 50. Akkanatti qabsoo keessa oolchi ilmaan teellee. Isinii galee amma naannoo keenyatti duraan beeytanii biyyatti yeroo sargii waan adda addaa godhan dhooysisaa waan jedhamu tokko jira. Dhooysisaa sargii wayita dhooysisan akka gandaatti akka walitti aananiin deeman. Mataa ilma ufiitirraa kaasee maatii isaa san guutuu takka takkaan ebaluu birrii 10 haati warraati ya birrii hagana obboleessi kiyya akkasitti kennamuu qaba birriin baranaa qabsoo baranaa keessatti. Wallahi wabillahi yaa Oromoo. Birriin tuni jannataa fi azaaballee isitu sin galcha. Azaabaa fi jannatas isitu si galcha. Mallaqa qabaattee yoo sadaqatte jannataan galta. Mallaqa qabaattee yoo haraamaan dalayte azaabaan galta. Ilaalaal dunyaan tuni karaa marattuu isitu waan tokko si oofa. Jannatattis itisu si baasa azaabattillee dunyatu si baasa. Yoo dunyaa teetirraa sadaqatte ati ka jannata. Yoo dunyaa teetinnaa homa haraamaa dhayxeetuma bakka maratti homa haraamaa ittiin dalayte azaabatti calawu. Dunyaan teessan dunyaa Oromummaaf haa taatu. Birriin keessan birriin sabboonumaaf kennamu haa taatu. Aboo yoo guddate doolaara 100 kennita, doolaara 20 kennita, doolaara 30 kennita, yuuroo 10 kennita, yuuroo 20 kennita, yuuroo 30 kennita. Namni qabsoo kana keessatti hin hirmaatin akka duuteetitti uf laali. Akka waan duutee gatamteeti uf laali. Dhugaa sitti maan. Namni birriin isinitti hin tuffatamu. Birrii 5 kennite, birrii 2 kennite, birrii 3 kennite, maqammaan kee galmee keessaa oolu yaa aboo Oromoo ka'uu keetiin boonime. Ani Oromoodha. Waan Oromoon godhaa jiru kana keessaa hin hafuu. Ilaalala wanni isin laaluu qabdan kana bara. Birriin qabu hin je'ina. Doolaara 5 yoo qabaatte doolaara 5 kenni. Yuuroo 5 yoo qabaatte yuuroo 5 kenni. Ani bar birrii diqqeen na tuffatuufi miti. Qabsoo kana keessatti hirmaadha. Birrii kana kennuun qabsoo caaluudha. Mallaqa kana buusuun qabsoo caaluudha. Birrii kana dalaguun qabsoo caaluudha. Ekonomii keenya guddisaa ka biyya sanii ajjeesaa. Ummata keenya bira dhaabataa mallaqa keenya qabataa. Kanaafi miiliyoona 2-3 guuruu qabna diyaaspooraan. Dawlaa Arabaa qabatee, Eeshiyaa qabatee, Awustiraaliyaa qabatee, gaanfa Afrikaa, Saawuzi Afrikaa qabatee, aboo kaleessa biyyarraa ani mallaqa ganaa kennuu barbaada jechuun jedhanii bara. Isin ijoolleen diyaaspooraa hoo. Yeroo ummanni biyya ambirriya gana kenna. Sabboontota teennata hidhamanii ana gana kenna akkamitti kenna. Suudaanii keessa ta'anii biyya dullattii san keessatti ana akkamitti kenna.
isin maal ufiin jetta warri biyya faranjii jirtan isin maal ufiin jetta warri Suud Arabiyaa jirtan isin maal ufiin jetta warri Dubaay jirtan isin maal ufiin jetta warri Kuwait jirtan sheer walii godhaa waa'ee gargaarsaa kanarratti bakka maratti namni godhamee wallahi billahi namni qabsoo kana keessatti birriin gumaachin akka duuteeti uflaali akka waan oromummaan qabneetitti uflaali du'aa jedhii uf ramadiille du'aa jiraa du'aa jechuudhaati maaliifi birriin 10 garaasi nyaattee saba kee kanaaf birriin 20 garaasi nyaattee saba kee kanaaf birriin 15 garaasi nyaattee Jawaar Muhammadiif birriin 15 garaasi nyaattee sabboontota abaa'oota hidhamaniif hayyoota oromoo tanuu jedhanii dhagaa keessa ciisan kanuu jedhanii mana dukkanaa seenan kanuu jedhanii qorra keessa hidhamaa jiran sanii jettanii yoo birrii qusattan oromummaa yoo hin qabdanii oromummaa ofirraa lafa kaa'uu qabdan ani kana isiniin jedha akka nama tokkootitti dirqamaan isinirraan fuunu oromummaan teessan isinitti haa dhagaamu waan mootummaan kun ummata kennaa godhaa jiru isinitti haa dhagaamu sabboonummaan isinitti haa dhagamu mallaqa yoo diqqaate miiliyeena 3 doolaara Ameerikaa miiliyeena 3 guuruu qabna maa oromoo taane maaliif isiniin dhaadata Jawaar Muhammad maaliif isiniin dhaadata gurbaan kun gizee mara waan isin kutataa taataniif waan isin waan qabdan gad hin dhiifneef waan isin waan qabdan galmaan geettaniif waan isin waan qabdan dhukkeerraa kaaftaniif kanaaf isin faarsa Jawaar dhugaa isaa lafa kaa'uu qabdan isini galee mootummaa birritti amanu ummata birritti amanu birri baan bittala isini gala har'a nuti poolisii yoo birri qabanne poolisii bituu dandeenya biyya Itoophiyaa san keessatti wanni waa hojjetu mallaqa yoo birri qabaatte paarlaamaa bituu dandeetta abiyyitti garagalchita bara paarlaamaa kana bittee abiyyi garagalchita poolisii liyyuu haylii jedhu kana bittee abiyyi garagalchita raayyaa ittisa biyyaa keessa seentee bittee abiyyi garagalchita Itoophiyaa jechuun biyya qumaara itti taphatani qumaara birrii oromoo qumaara taphadhu Abiyyi Ahmad irratti inni qumaara nurratti taphatu jira abiyyiin qumaara nutti taphatu jira nutis mallaqaan isaan taphanna diktiloomatii isaa dadhabsiisaa qeerroon qabsoo isaa finiinsaa nuti ammoo nama isa jalaa binna la nama oromummatti amanuu dide nama sabboonummatti amanuu dide mallaqaan jalaa garagalchina nama ani oromoodha jedhee ofii isaatti deebi'ee oromummaa falmachuu dide birriin deebisna walii galla kanarratti kanaafi mallayni ammas taanaan warri dandeettu karaa kaardii koofandiidhaan kafali warri hin dandeenye gandarratti bakka jirtu irratti guruppii waatsaappii hidhamee sa'atii ammaa kanarraa guruppii hiitatiitiniin ammarraa jammartanii biyya Jarman biyya Ingiliis biyya Noorwee biyya Faransaa mallayni daqiiqa ammaa kana keessatti yuuroo 10 yuuroo 20 yuuroo 50 dhukkee ka'uu qaba birriin boriif iftaan ummanni oromoo dhaga'uu qabu birrii guddaa ta'uu qaba dhugaa isinitti maan bakka maratti akkana sabamuu qaba hatattamatti warri waa sochoosaa jirtan ka akka falmataa ka akka kadiiroo ka akka ijoollee OMN hojjettuu caffee raamis hundi keessan hatattamatti nama gootanii Suud irratti namni godhamuu qaba ka guruppiin irra hidhamee mallayni irra guuramu Dubaayitti godhamuu qaba Kuweetitti godhamuu qaba Jarman keessatti rakkoon qabu godhameeyyu Sa'aadii Abdoo Qaadii jarri kun hungayaan keessaan deebiseen guruppii yoo hidhame jarkan ijoollee Ingiliizis akkasuma guruppiin hidhamee guuramuu qaba Noorwee Swiidiniin Poolaand biyyoota hunda Itaalii kana mara irratti hatattamatti guruppii WhatsAppii tanii warri kaardii kanaan kafaluu hin dandeenye yuuroodhaan doolaaraan dhukkee kaastanii mallayni miiliyeena 2 miiliyeena 3 sassaabuu qabnaa jechuudha yaa Oromoo mallaqa gahaa lafaa qabaachuu qabna yoo tola didde giddiin diddu Abiyyiin Ahmad kara maraanuu walitti gadi baanee jirram qabsoolleen finiinsina mallaqas akka ajaa'ibaa kana buufamuu qaba kanaafi namni qabsoo kana keessatti hirmaattee mallaqa keen gumaachin wanni an oromoo akkas godhe an oromoo akkas ta'e ufiin jettu takka hin jiru achi bayii akka Abiyyi kanatti biltsiginnaa ta'ii oromoo irratti dubbadhu yookaan yoo dandeette birrii 5 irraa kaasi birrii 2 yoo taate doolaara 2 yoo taate doolaara 3 yoo taate doolaara 4 yoo taate tuffatu oromoon kenni lafan buutu akkuma kaleessa galgala warri OMN isin mammakaa bule san bishaan cobee baaldii guuta akkuma jedhan san birriin teessan takkattiin isin kennitan yoo mallaqa 49 arganne takkattii isin yoo irra dabaltan 50 nuu guutti isin gala 49 yoo arganne takka yoo isin irra nuu buustan 50 nuu guutti kanaafi mallaqan tuffannunu ebalu agas kennen jennu ebaluun sun birrii xiqqishuu kennen jennu kenni abboo waan rabbi sitti dhiisu kenni Jawaar Muhammadiinas beeteetu kennu edda innuyyuu isinii jedheenas bee ufii kenne hagar'aatitti wallahi billahi yoo baaste akka caaluu saninnas beena baasi Abiyyi Ahmad ani si jalattin sujuudu ani si waliin hojjedhu jedhee falmutti jira Jawaar Muhammad haga sa'atii ammaa kanatti Hacaaluu hundeessaa hin ajjeeste ani nasbee Hacaaluun caalu ijoollee oromoo qeerroo 1000 galaafatte jaratti na dabali malee wallahi dhugaa oromoo nyaadhu jedhee Jawaar gamma Abiyyiin Ahmad silaqaata gadi baasee Jawaariin
gara ufiititti deebisee Jawaaras deebi'e Oromoo dhaabadhaa qaata isiniin jedhan hin dadhaban. Isaa Baqqalaa Garbaallee hagammaa kadhatanii dadhaban. Waan biraa dhiisaa isin televijiinumaan bayii uummata nuu dhabbi. Televijiinumaan bayii uummata nuu tasgabbeessedhanii abaddan. Morma muraa kiyyaan televijiina keessan irratti hin ba'u OMN naa fidaa jedhee nama didee bara. Goota akkanaa kana dhabdanii birriin garaa isin nyaachuun qabdu. Hayyuu akkanaa kana dhabdanii birriin garaa isin nyaachuun qabdu. Mallaqa keessan an guddoo kenna namni akkana naan jedha ebaluun sun birrii akkas kennite naan jedha birrii takka kennite naan jedha miiliyeena 3 doolaara miiliyeena 3 guuruu qabna. Doolaara miiliyeena 3 Itoophiyaa san waan bituu danda'u guuruu qabna Oromoo. Isin ummata baay'inaan nama addunyaa kana jiru guutee booji'uu danda'u. Kanaafi jabaadha. Hayyuun kenna waan isiniin boone san lafan balleessina. Waatisaappiin guruppiin haa hidhamu. Haga ammaatitti guruppiin hidhamee guruppiin akkamitti mallaqni sassaabamuu jammare. Dhabe ka jedhu haga ammaatitti an komii qaba. Iddoo mararratti yoona silaa mallaqa warri guruppii waasaappii hidhe bakka kaa'u qabuun qabu. Iddoo mallaqni buufamu dhabamuu qaba sila. Goofandii warri buusaa jirtan itti fufaa. Warri kun ammoo guruppii waasaappii hidhaa itti fufaa. Kana wanni isiniin jennu mallaqa ajaa'ibaa kana buusuu qabdan. Birrii 5 irraa kaasee birrii 20 waan hundaan. Kana bakka wanni isinirraa eenu kana mootummaa kana mallaqaan binna mallaqaan binna birriidhaan binna. Ummanni kun birritti amane. Taayyeen birritti amana. Abiyyiin mataan isaa mallaqaan nama bitamuu danda'u. Paarlaamaan Itoophiyaa mallaqaan nama bitamuu danda'u. Poolisiin Oromiyaa mallaqaan nama bitamuu danda'u. Liyyuu hayliin Itoophiyaa mallaqaan nama bitamuu danda'u. Ummanni kun ummata birritti amanu. Mallaqaan deebisna guutuu isi Abiyyi Ahmad jala. Moni. Dhukkee walirraa kaafna. Siistamii Abiyyiin nuti taphatu qumaara itti taphanna. Biyya keessatti polotikaa isaa dadhabsiisaa, diinagdee isaa dadhabsiisaa, ekonomii isaa dadhabsiisaa, poolisii jalaa binna. Warroota seeraa jalaa birna. Paarlaamaa keessaa nama jalaa binna. Kanaan Abiyyii dadhabsiifna. Kanaan Abiyyii hidha kunna. Anaaf Abiyyiin addaan galle. Oromoof Abiyyiin addaan galte. Amma booda Abiyyiin naaf xanyaadha. Oromoo bakka bu'u. Har'as borus Abiyyiin Amaara diktaatara waannaadha. Yaa Oromoo. Waadaa kana yoo naa seente poolisiis mallaqaan binna. Paarlaamaa Itoophiyaas mallaqaan binna. Liyyuu haylii Itoophiyaas mallaqaan binna. Poolisii Oromiyaas mallaqaan binne erganna. Abiyyiin mallaqaan bitee nu ajjeesiisan jiru. Poolisiin Oromiyaa mallaqaan bitamtee nu fixaan jirtu. Nuti mallaqaan hin baasna. Baasii bakka jirtu mara. Birrii teen qusatin. Mallaqa keen qusatin. Dhukkee irraa kaafna. Dhukkee walirraa kaafna. Birriidhaan abbaa barbaaddetti garagalchitee bituu dandeetta. Abiyyii bira taa'u Daani'el Kibriit bituu dandeenya. Daani'el Kibriit mataa isaa hin binna. Daani'el Kibriit mataa isaa hin binna. Birriin binna mokkam. Amaara keessaa namatti godhee nafxanyaa keessaa Daani'el Kibriit binnee akka inni Abiyyi irraa dhukkee kaasu goona. Birriidha moo inni dalagu akkam miiliyeena 3 itti kennina yoo barbaachisaa ta'e Abiyyi qofa nurraa haa geggeessu. Akkana qabsoon kanaafi birriin barbaachisaadha. Abukaattoo qofa osoo hin taane liyyuu haylii poolisii Oromiyaa maalii abbaa murtii abbaa seeraa akka jedhu kana guutuu Abiyyi Ahmaditti faallaa garagalchuu qabna. Isin galee waan ummanni kun birritti amananiif jarri kun mallaqaan maleen socho'an birriin maleen socho'an nutis ummata Oromoo bal'aa qabna. Jawaar isiniin dhaatate rabbii gaditti isiniin dhaate yaayyaan Bashiir Kaleessa galgalana kolfisiisee beetani maal jedhe beetani ani bara haasaan ani dubbatu kana qunna garii godhee ilaala waan jedhe yaayyaa Bashiir eeda dhufee wayita birrii guuraa jiran san Jawaar Muhammad jedhe waa lama abdate jedhe rabbii fi isini Oromoodha jedhe rabbi hujii ufii itti jira ummanni Oromoo isinis hujii keessan jabeessaa jedhe dhugaadha rabbi hujii isaa itti jira nutis hujii kennetti jirra garuu kana caalaa cimuu qaba wanni amma fidda wanni mallaqaa kuni wallahi billahi ayyoo diqqaate Su'uud Arabiyaa qofarraa doolaara 10,000 isinii galee kanaafi ijoollee Su'uudii qofarraa doolaara 300,000 400 diyaara Su'uudiin arganna jennee abdii qabna. Kuweet akkasi, Dubaay akkasi, Awurooppaa, Jarmanii akkasi, Ingiliiziin akkasi, Poowandii Ingiliis yoo diqqaate 200,000 300,000 Poowandii Ingiliis argamuu qaba. Yuuroon biyya Jarman 200,000 300,000 argamuu qaba. Noorween akkas argamuu qaba. Faransaan akkas argamuu qaba. Itaaliin akkas argamuu qaba. Guruppiidhaan hidhamee waasaappiidhaan chak godhuu qabdan birrii kana